Zoology waan inni ta'e jechuudha. Fiildii baayolojiiti isaanii. Sabfiildi qe'ee waa xiqquma isaa haasa'uudhaaf mata duree waa xiqqishuma jechuun osoo hundee isaa ni tarreessu hin ta'in sabfiildi isaa hanguma tokko isiniif ibsu barbaadee kitaabni keessanii. Zoology waa'ee zoology yookaan zoology jechuun maali? Animal biology. Zoology animal biology jechuudha. Study about the animal qe'ee. Gabaabumatti immoo shorti karaa gabaabaadhaan waggaa dubbatu maali? Animal biology jennaan. Also known as zoology. Karaa biraatiin jechuudha. Animal biology isni jennaani karaa ammaas zoology isni jennaani. Waggaa takka maal jennaani? Animal biology jennaan jedhe. Biology bineeldota akkasii is a study of animal and including discipline such as herpetology. Herpetology waa'ee herpetology yookaan reptile qe'ee. I think kana yeroo dabre kaasuuf yaalaa turre. Garuu someone is asking me to repeat this topic. Inni wanneen isaa hanga akka irratti nu gaafatanii turan. Saniifi viidiyoo saffisiisuu barbaadan immoo SPD isaa YouTube irraa yoo ta'e YouTube irraas ta'u Google irraas yoo ta'u daawwachaa jirtan yoo ta'e viidiyoo saffisa viidiyoodhaa jechuudha. Yoo viidiyoon kan isinitti dheeratu ta'e akka isin SPD idaatu gootanii SPD dhaan laaluu dandeessanii jechuudha saffisaan. Saniifuu suuta deemta faayettanii akka suuta deema gootiif yeroon akka isin jalaan gubanne jechuudha. Yoo isin akka isin speed up yookaan akka dafee deemuu barbaadan ta'e speed up hajoo jira. Akkuma Google irraas YouTube irraas ni jira. Setting isaan argachuu dandeessanii. Waa'ee sanillee dalageetiin ture akka speed up gootan viidiyoo dabre irratti yoo isin hin galle yookaan wantaan isin ta'e kaniin descriptionii keessa kaa'u ta'a achi argattanii itti fayyadamtan jechuudha. I think namni hedduun ni beektan jechuudha. Akkaataa speed up itti godhan jechuudha. Yookaan speed itti guddisuu yookaan xiqqeeffachuu jechuudha sagalee haalaan itti deemaa jiru kana. Saffisaan itti haasa'aa jiru kana saffisa isaa increase godhuu jechuudha. Haala dubbiitii fi haala ittiin amma asirratti kaasuuf yaalaa jiru kana ol guddisuu jechuudha yookaan akka dafee deemu. Sakandii takkaan akka deemu sakandii lama fa'aa godhuu dandeessan. Sakandii takka tuqaa shan fa'aa godhuu dandeessanii. Takka tuqaa lama shanis godhuu dandeessanii. Takka tuqaa torba shanis godhuu dandeessan jechuudha. Optionii isiniif kan achirra ni jira kan ilaaltan ta'a. Let's move on. Reptileota karaa herpetology yookaan reptile qayyoo kanas qabadhaa. Isaan lachuutu maqaan lachuutu isin fayyadamaa jiru jennaan. Which one is the following is reptile qayyoo isin jee herpetology, ecology, mammalogy yoo jee immoo ornithology yoo jee yoo isin herpetology kun reptile akka ta'e hin beekne ta'e confuse ati jechuusaniifuu isaan lameen qabachuu qabdanii maqaa I think is very important to use hold it tight jabeeffadhatanii qabatanii isiniin daama. Entomology yookaan insect kennuun jechuudha. Maqaa lachuutu qabadhaa maaloo. Maqaa lachuutu jechuu isaaniitu qabachuu qabdanii akka qabatanii isiniin daama. Zoology is concerned with all aspects of animal life. Maqaa kana qabachuu wanni si fayyadu a little bit confused dha. Maqaan kun maqaan paradise jechuun namni hedduun ni beeknu ni beektan jechuudha. It's well known beekamaadha waan ta'eef. Ornithology kun amma it is odd to everyone I guess. Nama hedduudhaaf haaraa jechuudha. It's not familiar with everyone. This name is odd to me although. Haaraa yookaan nama hedduudhaaf clear yookaan ifamti yookaan baramaame ta'ee jechuudha. Namoonni miti beekamaa jechuudha. Saniifuu qabachuu dallachuu maqaa. Okay, let's move on. Zoology is concerned maal irratti dhaabbatee concerned with all aspects of animal irra dhaabbatee yookaan bineeldota dhaabbatee
Hawanni kun ta'e jechuudha kan qoratu ta'e jechuudha. Such as embryonic development. Embryonic jechuun yeroo dhalatanii osoo dhalachuu biraa jechuudha. Osoo embryo ga'ennu maali osoo egaa wanni irraa tole jechuudha. Egaa amma fakkeenyaaf namni bishaan irraa jalqaba bishaan irraa uumaa san booda dhiigarraa karaa embryo deemaa jechuudha. In real position itti gaafa tarkaanfachuu deemu yookaan boca sirrii dhugaa nama ta'uu sanii gaafa tarkaanfachuuf siqu san embryonic jaaniini. Akkasuma bineeldonni biraatis jechuudha. Akkuma namaa increase godhaa deeman jechuudha. Posture isaanii boca isaanii jechuudha. Appearance isaanii kan jennuun mature adulthood development to mature locus here. Akkam embryonic development to embryonic kan kun maalti guddatee yaa mature jechuun guddachuu jechuudha. Maali adulthood taatee ni guddatee ni really dhugaa kan taate behavior dhugaa kan qabaattu jechuudha. Such as interaction with other animals or food finding in the genetics. Maal fa'aa interaction walitti dhufeenya bineeldota biraa wajjin akkasumatti illee nyaata barbaadde jechuudha. Akkasumatti illee genetics yookaan sanyii isaanii jechuudha. Qaccee kan jennuun jechuudha. DNA qaccee yookaan afaan keenyaanii figure 1.1 irraa akkuma asirratti waalaa ibeeksi agartan kana compare waalaa ibeeksi or Capra Walia yookaan Walia ibeeksi tana jechuudha. In Samin Mountain of Ethiopia keessa argamte jechuudha. Paarkii tana keessa argamte. Samin Mountain of Ethiopia keessa argamte. Qormaata biyyoolessaa bara 2015 irratti bara kana irratti bara amma viidiyoo amma dalagaa jirtu bara 2015 akka lakkoofsa keenyatti jechuudha. Qormaata biyyoolessaa irratti dhuftee inni tuni Waaliyaa ibeeksi yookaan Cobra Waaliyaa kan jennuun eessatti argamte isin paartii tamir argamte paartii baalee paartii kamtu argamte paartii baalee paartii Samin Mountain kayyoo kanaa fi paartiilee hedduu jechuudha tuttuqanii dhuftee jirti qormaata irratti ilaaluu dandeessan. Qormaatas yoo isin wanni ta'uu isin maan prepare yoo taatan yookaan qophii yoo qabaatan ta'e gaafiilees wajjin dalagaa qayyaanu ta'a. Akka nu hordoftan isa jedhamna. Kanumaan jechuudha. Okay, jump on botany, I guess. We need to rhyme, yeah. I finished it. Akkam jedha show is one endemic wild animal of Ethiopia. Yeah. Wanni kun isin waalaa ibeeksiin Itoophiyaa keessa qofa argamti. Akkuma namoota beekan waalaa ibeeksiin Itoophiyaa qofa keessa argamti. Endemic yookaan yoo endemic yookaan origin jechuudha. Biyya tanaaf qofa keessa argamti jechuudha. Endemic yookaan yoo na gochaa jira toomi botany about plants fields biology that study about plants gaachu botany is a field of biology. Botany field biology ta'ee kamaal godhu jee that study about plant why plant qabaatu. It deals it kajoon is represent for botany bakka buutee jechuudha. Walii galame asatti botany deals jechuudha. Asatti botany waan dubbannee turre asatti sirrii deddeebi'aa oolu deddeebi'aa remove repeatingly waan jaamu jira. Waan deddeebi'u san hin jaalatu. Ingiliffaan afaanonni illeen afaanotiin hedduun jechuudha. Irra deddeebi'aa hin fedhan yookaan irra deddeebi'uu maqaa tokko fakkeenyaaf amma iftuun maarree gootee maal iftuun jechaa oolu kana hin fedhu afaan. Isiin jette san booda iftuun barga akkas gootee isiin ammaasis jettee dhiisii dubbatta malee iftuun jettee gubee kan dubbattu. Kanuma fi innis jechuudha kanumaaf itti pronoun yookaan bakka maqaa jechuudha. Bamaqaa kennuun bamaqaa is come from bakkaa fi maqaa qayyooraa dhufe. Bamaqaa hoggannu bakkaa fi maqaa bamaqaa jettaan dhooqaa gabaabsanii barreessan bamaqaa bakka maqaa qabuutu jechuudha. It is represent for botany. It is pronoun. Na hubatanii yaadaa deal with on one qorachuu isaati studies plants jechuus danda'ama deal with maal wajjin dildaa
study plants yoo ta'an it studies plants yoo ta'an deal with khayawnis akkasitti meaning yoo kan saasanii jechuudha. Structure property akkasumatti illee structure isaanii akkasumatti illee property amaloota isaanii biochemical process isaanii tokkoon isaanii hammaalee haqootota eenyu bootaniin. It also study about animal classification and the diseases of plants and their interaction with the environment isaanii wajjin akkamitti akka walitti dhufeenya qaban jechuudha. Kan qoratudha. Eenyuun bootaniin waa'ee maal irratti waa'ee plant irratti dhukkuba isaa disease of plant dhukkuboota yookaan warra miidhan jechuudha. Plantii warra biqiloota warra miidhu saniis kan qoratudha. Classification isaanii teessee jechuudha. Kan qoratota jechuudha. Akkasumas illee waan isaan relationship yookaan walitti dhufeenya iddoo isaan jiran sanii fi isaan jidduu jirtu kan qoratota jechuudha. Naawwatanii iddoolee isaan jiran sanii fi isaan hangam takka bitti yookaan iddoon isaan jiru san itti tolte how much is comfort to it kan jedhu akka bitti akka isiin haala mijaa qabaatteef naannoon sanii fi biqiltuun sana akkamitti akka haala mijaa waliin qabatanii wajjin deemaa turan yookaan jiran kajoorraa iskabootu qoratu principle and the finding of botany have provided the base for such applied science as agriculture, horticulture, and forestry. Botany kuna proved kula malee haalli jechuun principle inni qabu jechuudha. Qajeelfamni jechuudha. Finding of botany jechuun have mal proved the base of such applied science that applied science warra apply yookaan hojiidhaan agarsiisan jechuudha. Agriculture, horticulture, and forestry. Isaan kan hundinuu jechuudha applied science kan nunganaa jechuudha. Science iftan jechuudha agriculture, horticulture, and forestry ka iftan science iftan dan. Plants have long been used. Isin kun plantii yookaan biqiltuun eegatti fayyadamuu eegalan jechuudha. Yookaan bu'aa kannuu eegalte turtee jirti as a source of food akka nyaataatti, as a source of shelter, as a source of clothing, as a source of medicine, as a source of ornament, as a source of tools. Meeshaalee godhuu madda meeshaalee madda nyaataa madda manii yookaan shelter ittiin ijaarrannu jechuudha. Ijaarsa madda uffata akkasumas illee madda dawaa yookaan medicine kennuun qorichaa jechuudha. Ornament akkasumas illee tools isaan kun hundinuu maal jechuudha. Source kanaaf fayyadaa turte jechuudha. Eenyu fayyadaa turtee jirtiis eenyu baana plantiif kanaaf fayyadaa turtee jirtiis. Have long been used. Hold it tight. Jabeessaa qabadhaa. In addition to itti idaanee malee where green plants are now known to be essential to all life on earth. Asitti ilaal main takka jira. Green plant biqiltuun halluu magariisaa qaban jechuudha. Are now amma noun ni beekamte akkamitti to be essential haalaan akka isin bu'aa qabdu to eenyuuf all life on earth. Life yookaan lubbuu addunyaa kanarra jirtu hundaafuu bu'aa akka qabdu essential akka taate very important akka taate essential is equal to very important, not only important, very important. Essential fi very important jechuun gosa tokko wal qixaa jechuudha. Very important jechuudha essential jechuun bareedaadha jechuun galfaa keessatti. Kana in addition kanatti dabalee jira. In addition to that jechuun kanatti dabalee jechuudha. Kamitti dabalee kan amma yenna kana amma green planting kun warra biqiltoota lafa jiran hundaafuu barbaachisaadha akkuma jenne. Ammallee kanatti dabalee zero practically haala hojiidha yookaan actioniidhaan kana kan mul'atan yookaan kana godhamu hojjetamu. Inni economical value practically hojiidhaan agarsiifame akkasumas economically yookaan dinagdeedhaan jechuudha. Kan through the process of photosynthesis. Photosynthesis keessatti adeemsa photosynthesis keessatti plant core
convert energy from the sun into the chemical energy of food. Energy light irraa dhuftu jechuudha. Plantiin kun maalitti jira jaa kara chemical energy light energy change to chemical energy dha jechuudha. Kanaafuu photosynthesis is light energy change to chemical energy because energy is nor created. Energy is created nor destroyed jamani. Energy hin uumamtus hin baddus but is changed from one to another. Energy ni jijjiiramti malee hin uumamtus hin badduusi yaagaa seera saayinsii keessatti. Akkuma matter is never destroyed nor created akka jedhamu. Akkuma sanii which allow is that maal allow is nu godha maal nu hayyama jedha. Which allow is all life to exist jedha. Akkamitti nu hayyamte yookaan hayyama nu kennite maaliin akkam godhuudhaaf hayyama nu kennite eenyuun plantiin kun jechuudha. Life into lubbuun akka argamtuuf maali haanuuf hayyamte jechuudha. Eenyu plantii ni amantanii amanatti. Whether you believe or not is real, I guess. Itti amanuu baattus riiliidha yaagaa seerrii asirra jiru yookaan ittiin jiraachaa jirru jechuudha. Akka saayinsiitti. Namni maalirraa argata jaa? Namni yookaan lubbu qabeeyyiin lafa tanaa hundinuu eenyutu akka isin asirra jiraattu fayyameef jaa? Biqiltuudha jaa. Biqiltuunis fakkeenyaaf pilaantii yoo giriinii taate yookaan qalamnis yookaan halluun magariisa taate akka oksijiinii nu gallagistee fi kaarboon dioxaayidii fudhattee oksijiinii nu gallagistee jechuudha. The formation and the release of oxygen as a byproduct of photosynthesis is the second unique and important capability of the green plant. Uumamuu yookaan akshinii isin hojjetu tun jechuudha. Ifi kaarboon dioxaayidii fudhattee oksijiinii nu gallagiste. Kunis karaa lammaffaa jechuudha. Ka adda ta'e tokko addatti ka ta'e ammallee haalaan barbaachisaa kan ta'e important dandeettii jechuudha. Green plantiitii jechuudha. Ka biqiltoota magariisaa. Ruutaa caalaa penis yookaan dhalli qayyoom Tena Adama in Amharic, a non-traditional herbal medicine of Ethiopia. Aadaa keessatti jechuudha. Aadaa kaalcharii Itoophiyaatti jechuudha. Biqiltuun ruutaa caalaa penis qayyamtu tun dawaadha jechuudha. Herbal medicine of Ethiopia is known as an example akka fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Figure 2.1.2 irraa ilaallachuu dandeenya kunoo ruutaa caalaa penis or Tena Adama hedduun tun immoo biqiltuun tun akkuma mul'attu asirratti let me make it bigger no biqiltuun dawaadhaa jedha. Akka fakkeenyatti si qaafachuu ni dandeenya jedhe. Kitaabni keessan akkas jedhee ture. Kunoo akkuma agartan biqiltuun tana fakkaatti jechuudha. Okay, let's move on. Why microbiology ilaalla? Microbiology why microbiology yookaan micro jechuun waan xiqqoo jechuudha yookaan hammi isaanii xiqqishaa kan ta'e. Biology is biology dha. Study about micro waan xiqqishoo wantoota xiqqishoo ija qullaadhaan yookaan microscope malee hin mul'anne ija qullaadhaan hin mul'anne kan qoratu microbiology jennini. Microbiology is a study about microscopic organism or microbes that can not be seen by naked eye. Naked eye yookaan ija qullaadhaan kan hin mul'anne jechuudha. Microbes yookaan microbes wantoota lubbuu qabeeyyii xixiqqishoo ta'e jechuudha. Microscopic organism.
Microorganism or microbes kennu maal faadha? Bacteria, virus, fungi, algae, protozoa and archie kennu kana jechuudha. Kitaaba durarra protozoa, algae, fungi, virus and bacteria kan jira. Some algae garuu some algae guutuu osoo hin ta'in some algae, fungi, virus, bacteria akkasii algae hunda osoo hin ta'in hanga tokko jechuudha. Okay, virus microbiology study about microorganism. Wantoota xixiqqoo kan ija qullaa mul'achuu hin dandeenye kan qoratu ta'a. It include maal fa'aa keessa qabata? Bacteria keessa qabata, archie keessa qabata, protista keessa qabata, virus, microscopic algae and fungi kan hunda keessa qabata. This branch dimension of biology is further subdivided okaa keessa keessanii tokkoon adda hir'uu yookaan qoqqoonnu into sub discipline. Qixxollata malee keessa keessanii kan sadarkaa yookaan deeper keessa keessanii yookaan gadi fageenyaan okaa keessa yookaan addaan qoqqoodamu jechuudha. Which are frequently defined by specific microbe. Define jechuudha. Specific microbe specific yookaan daangaa qabu yookaan specific beekamaa ta'e tokko jechuudha. Bacteriology for example fudhachuu dandeenya. Bacteriology kun examples of specific microbe kennu jechuudha. Is study about bacteria jechuudha. Akkuma agartan bacteria jechuun bacteria jechuudha. Logy jechuun study jechuudha. Bacteria kan qoratu jechuudha. Whereas akkasuma maal jedha? Mycology is study about fungi. Myco means karaa biraatiin fungi jechuudha. Logy jechuun study jechuudha. Study about fungi jechuudha. Myco jechuun jabeeffadhaa qabadhaa barattoota keenya bakka Myco jechuun mayo MYCO kennu kana mycology jechuun study jechuudha. Akkuma beektamu biology jechuun bio means life, logy jechuun study jechuudha. Akkuma san myco jechuun maal asirratti maal representa fungi yookaan fungus kennu kana bakka bu'a. Fungi yookaan yoo wanni isaa yookaan odummeessu jechuudha. Okay, study about fungi. The majority of bacteria and other microbial species have yet to be identified. Akkasumatti illee adda baarii turanii jechuudha. It's difficult to isolate in single microscopic species. Single adda ta'e yookaan tokko ta'e kana isolate godhuudhaan deebiin ulfaataa jira. Hanga ammatti jechuudha. Microbiology is rapidly expanding field of study. Haalaan guddachaa deemu jiru keessa fiildii guddachaa deemu jiru yoo dafee saffisaan guddachaa deemu jiru keessa tokko jechuun microbiology kan however haa ta'u malee new technology and development in the field are constantly assisting in identification of new species. Technology namaan nama mul'achaa jiran guddinni namaan in the field keessa mul'achaa jiran constantly assisting the in identification of new species kan irratti jechuudha. Haalaan kan saffisa qabu ta'a jechuudha. Activity 2.1 irratti arguu dandeessan jira. Below will help you to study the different types of microorganism independently. Adda adda jechuudha. Microorganism adda tokko isaanii adda baasee jechuudha. So walirratti overlapping yookaan walirrammuun tokko isin agarsiisa jira. Activity define bacteria, virus, fungi, algae, microscopic protozoa and archie kennu kana jechuudha. Typical bacteria and virus, fungi and algae, microscopic protozoa and archie kennu kana. Table 1.1 keessatti show how various branches of biology are related to the structure we are studying. Akkam structure yookaan haala nuti itti qorannu yookaan ittiin baruudhaaf yaalaa jirru kanaan jechuudha.
akkamitti adda ta'een various branches of biology akka ta'e jechuudha. Kan ilaaltan ta'a gabatee takka tokko takka keessatti waan activity kana microorganism moo bacteria jechuun organismidha. Organismii seel woolii qaba. Seel wooliin isaa immoo garuu seeluloos irraa kan ijaarame. Seeluloos irraa kan hin ta'in jechuudha. Akkasumallee malee wanni DNA inni qabu jechuudha. Not linear DNA inni loop DNA qaba jechuudha. Virus qaba. Virus is between non-living and living organism jira yoo ilaaltanii jira danda'e. Virusiin itti ol dhabaa jiran jechuudha saayintistoonni. Inni kun livingiidha miti livingiidha waan lubbuu qabeeyyii yookaan dhabeeyyii inni lubbuu dhabeeyyii yookaan lubbuu qabeeyyii fi lubbuu maleeyyii jedhee qooduudhaaf irratti wal mormaa jiran jechuudha saayintistoonni. Isa kana inni sababa maal ta'eef alatti du'aadha yookaan lubbuun qabu gaafa waan takka yookaan wanni keessa gaafa seenee gaafa nama yookaan waan tokko keessa seenee jechuudha. Gaafa achi keessa seenee qofa lubbuu qabaata san booda waloraa jechuudha. Egaa ol seenee booda yoo sana alatti garuu du'aadha yookaan ixaa jechuudha. Without replication yookaan production adeemsa tokko illee gaggeessuu hin danda'u jechuudha. Gaafa hootisan hajamu jira qaama biraa gaafa seenee booda waloraa jechuudha. Fangii jechuun inni fulfiilli inni dandee inni godhata dandee nyaata isaa nyaataan danda'u sun ta'in wanni isaa jechuudha. Adeemsota isaa dandee hojjechuu ni danda'a. Maaliif nyaata gargara godhe nyaata isaa argata innis superfaayichoota fa'aadha inni wantoota du'an burkucheessuu fa'aa dipendaantiidha jechuudha. Nyaata mataa isaa qopheeffachuu hin danda'u inni. Algeen nyaata mataa isii qopheeffachuu ni dandeessi. Photosynthesis gaggeessuu dandeessi jechuudha algeen. Microscopic protozoa akkuma beektan gaa saayinsii bal'aa wanni fiildii bal'aa dhabate protozoaan inni if dandeettii dhaabbachuu danda'a. Wanni hin jechuudha protozoaan garuu jeneraalii inni protozoaan jeneraalii jechuudha. Kaasachuu danda'u jechuudha. Moobabilii warri jedhamu kaasachuu danda'an wal hormaata akkasuma gaggeessanii jechuudha protozoaan inni. Akkasii tokko tokkoon kan ibsitan ta'a taayipikaa baakteeriyaa vaayirasii isaan tokkoon isaaniitti haasayaa kana eegaa baratan booda kan kaasan ta'a jechuudha. Kanas bal'inaan kan ilaaltan ta'a yookaan ilaalluu wajjin ta'a ni hubattan. Saniif waan isin rakkisu miti. Saniifin asitti darbee jechuudha. Saniifin as darbee how various branch of biology are related to structure we are studying. Akkamitti related yookaan walitti dhufeenyi isaan jiru maali? Anatomy. For example, anatomy branch of biology study physical structure and parts of organism. Anatomy is study about what? The physical structure and the parts of organism. Partii yookaan kutaa organismii yookaan immoo physically qaama isaanii jechuudha. Internally yookaan keessa osoo hin ta'in physically kan qo'attu taate eenyutiin anatomy kennu. Okay, whereas morphology kennuun ammoo is a branch of biology that study the form and structure or internal and externally of organism and their specific structure features. Adeemsa yookaan structure isaanii jechuudha. Specific adda ta'een jechuudha. Adda yookaan gadi fakkeenyaan shakkii without no doubt yookiin internalis and externally alaa fi keessallee kan qo'attu taate jechuudha. Eenyu morphology kennuun kun. Anatomy jechuun maal jenne? Study physical structure and part organism. Part organism fi physical structure jedhan. Morphology jechuun ammoo maal jenne? Inni maal qorata? Internal and external structure jechuudha. Organism and the specific structural feature kennuun amala isaanii jechuudha. Deebilee kana halaallu ta'uun asumatti akka jiru maali? Sub branches of biology branch damee biology hanga tokko morphology kennu akkuma wanni laalaa turre inni external form and structure dha jechuudha qoratu.
morphology akkasumatti not only external internal akkasuma godha jechuudha. Internal example amma shape fa shape yogaa jennu haala isaa jechuudha. Hangam takka shape yogaa jennu shapein isaa akkam yogaa jiru bocni isaa jechuudha. The texture of leaf ammas akkasumatti the texture of leaf baalarra jechuudha. Wanni baala texture baalaa jechuudha. Akkasumatti stem jirmaa jechuudha. Anatomy jechuun ammoo inni physical structure jenne study about bodily akkuma agartan physical structure jechuun body qaama jechuudha. Structure human, animal and other living organism jechuudha. Namallee bineeldota illee bineensota jechuudha kennuun animals kennuun are living organism other living organism kabirallee jechuudha. Especially as revealed by dissection and separation of party illee akkas qoratanii turre inni jechuudha. Eenyu anatomy kennuun fakkeenyaaf maal fa'a stomach, liver, heart parts yogaa jennu garaacha jechuudha. Akkasumatti onnee akkasumatti ruu jechuudha. Parts of organism yogaa jennu jechuudha. Kana fakkaata. Histology jechuun study of detail of tissue structure. Wanna tana whole diyabe fada barattoota keenya. Histology jechuun maal qoratenne tissue isaanii itti fakkeenyaan jechuudha. Detailii keessatti tissue isaanii qoratee fakkeenyaaf amma parenchyma yookaan connective tissue kan ammallee akkasumatti illee connective tissue parenchyma pronouncing isaa wal dhabagaa akkanatti pronounce godhaa fi akka isin pronounce yookaan biraatti pronounce godhu adda adda ta'uu mala. Pronounce ogaa jennu ogaa yaamnu jechuudha. Connective tissue jechuun wal qunnamsiiftuu tishuuwwanii kanatti illee tokkoon akkanaa kun maal histology tu gargar. Cytology garee hundan maal jenne cytology jechuun maal jenne cyto jechuun fangii jenne reefu cyto jechuun fungiology jechuun sirni waabaza fangasiidha. Akkana study of cells hamali fakkeenyaaf amma plant cell and nerve cell. Okay, cytology cyto jechuun ififu micro dha kare funtanenne cyto kainno kun mal cyto jechuun maqaa isitu cyto jechuun cell jechuun cyto jechuun CYTO kayyoo cell jechuudha qabadhaa waan tana jabeeffadhaa qabadhaa CYTO kainno kun cell jechuun logi jechuun study of cell jechuun akkasitti akka qabattan inni isiniif dhaama plantii fa nerve cell fa qoratu jechuudha. Plant cell jechuudha. Cell biology is study of structure, function and the various aspects of cell and its component isaa qaamota yookaan kutaalee isaanii jechuudha. Dalagaalee isaanii kan qoratu structure isaanii fakkeenyaaf mitochondria, ribosome, nucleus fa'aa. Isinii galami mitochondria, ribosome, nucleus akkasumatti illee chloroplast fa'aa endoplasmic reticulum kennuun tokkoon seeliiwwanii jechuudha. Seelii kan qoratu jechuudha. Gadi fageenyaan seel biology yookaan yoo akkuma maqaa seel biology sajabaaza seel kennuun jechuudha. Molecular jechuun molecuulii function internal keessatti molecule yookaan gadi fageenyaan keessa keessatti jechuudha. Molecule of biology molecule jechuun fakkeenyaaf sadarkaa DNA itti bu'ee jechuudha. DNA jechuun amma qaccee maal jechuudha. Jiinii irraa miti section of the genes we call it DNA jennaan imre akkasumatti illee RNA jedhamee structure and function of information molecule kana keessatti maaltu jira amma molecule kana jechuun structure isaati jechuudha. Jalqaba genetics irraa amma fakkeenya genetics jechuudha baasa jiinii timre jiinii kanarraa jiinii kana keessa immoo molecule jira DNA RNA kennuun jechuudha.
DNA jechuun wanni kana hammatu jechuu qabu eenyummaa yookaan maalummaa namaa kan hammatu jechuudha. Kan dhaloota irraa dhaloota dabru jechuudha. Akkuma agartan DNA irraa many other branches of biology are connected with the various life process such as how organisms multiply and form identically copies of cell. Akkamitti akka baay'isan akkamitti illee foormii fakkeenya isaanii yookaan fakkii isaanii sana akkamitti koopii yookaan gara if galchanii jechuudha. Ifii isaanii sana akkamitti if hoddommeessan jechuudha. It is evolution over millions of years and its relationship with the environment. Kana kutaa lama waa'ee evolution irratti tokko tokkoon kan baratan ta'a. Yeroo kitaaba duraanii irra jechuudha waa'ee evolution boqonnaa 4 irra jira. Amma kanarraa I don't know. Garuu inni baratan evolution is very important as the process of time janini. Turmaata yookaan over million jara akkuma agartan yeroo miliyoonota jechuudha. Miliyoonota waggaa miliyoonootaan kan jijjiiramtu jechuudha. Isiin san fakkaattii yoo isaanii san kan bakka buusan jechuudha. Amma asitti maal bira qoronne do you know how different branches of biology are related to the structure we study? Ni beektaati akkamitti different yookaan branching yookaan dameen biology adda addaa akkamitti kan walitti dhufan waan nuti guyyaa guyyaa structure waan nuti qorannu irratti jechuudha. Kana ni beektaa yaa qabeetan eenyuun beekte keessanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf nuti waa'ee biqiltoota kan qorannuu fi laalloo ta'e waa'ee biqiltoota qo'atu structure eenyu Botany jennu akkumatti Zoology waa'ee animaaliiti akkuma reefu kaasaaf yaalaa turre. Okay, what are branches of biology? Do you know branches of biology? Ni beektaa qabeetu sarreessaa jechuudha. Taxonomy jira hedduudha branching biology dha jechuudha. Taxonomy, histology akkuma reefu kaasuu yaalaa turre jechuudha. Cytology, Zoology, Botany akkasuma tokkoon kan jiru akkuma asitti agartan. I'm going to study the branches of biology, physiology, embryology, ecology, taxonomy, paleontology, evolution, genetics, exobiology. Isaan damee isaanii yookaan branch isaanii jechuudha. Teebilii kanarratti maal jechuudha 1.2 irratti various branches addummaa maqaa hedduu branchii hedduu minaan jechuudha hanga tokko guutuu isaanii hanga tokko kan asirra kaasee branches of biology immoo physiology study maal qorata jechuudha normal function of living organism and their parts normally fayyaa qabu jechuudha guutuu isaa generally isaa jechuudha function yookaan dalagaa isaanii jechuudha action isaan gaggeessan jechuudha living organism kan jiraachuu jiru jechuudha lubbuu qabu jiraachuu jiru kan qoratu ta'a their parts amalee kutaalee isaanii jechuudha. Embryology akkuma reefu kaasuuf yaalaa ture embryology jechuun gaafa adalti guddachaa jiru jechuudha. Guddataa yookaan gara jabaatee jechuudha poosharii namummaa yookaan waan sanii jechuudha uumamaa yookaan fakkii isaa san itti kaan guddachaa deemu jechuudha. Embryo is a form single called zygote fertilized ovum. Zygote jechuun karaa biraatiin maali? Embryo is from the single cell called zygote yookaan fertilized ovum to the formation of form shapes. Boca jechuun shape jechuun fakkeenyaaf amma geengoo jechuun shape rock sadee L shape, M shape, V shape jedhanii jira. Akkuma fakkeenyaaf amma boca manaa yana ijaaruu ittiin L shape na ijaaratan L qabu bifa L bifa V shape bifa V dha qabu H shape yoo H haadhaa feetan
akkasitti hajaaramu ta'a C shape hedduu jira shape qubeewwanii kana jechuudha. Shape jechuun boca isaa san jechuudha. Akkasumatti wanni isaas ilaalu example isaanii structure and development of ova, sperm, blastula or an embryo at early stage of development consisting of hollow ball of cell. Gastrula yookaan stage of embryonic development after blastula. During the blastal yookaan blastula jettanii dubbisuu dandeessanii blastal yoo ta'anii ni dandeessan garuu akkasumatti illee gastrula yookaan gastrula pronounce akkatti godhan garuu it's so hard to pronounce it. Maaliif jennaan pronounce yookaan godhan haalli ittiin pronounce godhan jechuudha. Naannoo yookaan aksentii ati qabdu saniin yookaan hangam takka fluently akka taate jechuudha. Dhaan adda adda jechuudha pronounce yookaan godhan. Garuu pronounce godhuu kaayyoon keessa pronounce godhuu osoo hin ta'in hool jabeeffatanii isa beekuu qabdanidha. Gastrula, blastula isin dura ol hin deeni. In stage of embryonic development after what? After blastula. Gastrula, blastula. Gastrula, blastula. Isa kana booda jechuudha. After blastula, during which embryo development to layer. Embryoon guddatee gaafa laayerii lamatti guddatee jechuudha. Eegas booda blastula tana dhufaa jechuudha. Isinii galaa jedhame consisting of hollow ball jechuun hollow jechuun kakatti keessaan uraa yookaan banaa jechuudha keessaan boolii qatee yookaan sheeppiin isaa akka geengoo kan jirtu seeliyya. Kana fakkeenyi isaati ecology international organism with environment jechuudha. Walitti dhufeenya yookaan hangam takka isaan diilii isaan wanni qaban jechuudha. Naannoo isaaniitti hojii qaban kan qoratu ta'a jechuudha ecology. Fakkeenyaaf amma food chain, biomass, biosphere kennu kana jechuudha. Taxonomy, identification, nomenclature and classification of organism. Identification addaan babaasee jechuudha. Identification of classification qoqqoodumiinsa isaa organismidha jechuudha. Nomenclature akkanumatti illee maqaa isaaniitiin jechuudha. Taxonomy yookaan maqaadhaan keessoo jechuudha. Taxonomy nomenclature maqaa isaatiin orderidhaan identification wal duraa duubaan jechuudha. Respectively kennuun jechuudha. The biology name of human is Homo. Homo is a species and it was placed in animal kingdom. Animal kingdom keessatti kan ramadamte jechuudha. Paleontology is origin, growth, and structure of organism of the plant. Paleontology jechuun origin yookaan jalqaba growth guddatee jechuudha. Akkasumas structure isaa jedhamee yookaan qoqqoodamiinsa isaa jechuudha. Organism of the past waan dabree jechuudha. Waan dabree jechuudha. Paleontology jechuun waa'ee waan dabree yookaan waan duraan gartee origin irra ture akka seenaa yookaan hambaa isaan sanirraa hafee warra jiraachaa ture dabree du'anii qoratu isaan san qorate jechuudha. Warra du'ee san akka waan isaan lafatan gaggeessaa turan jechuudha. Maal isaanii faana isaanii hordofee faana hoggaa jiru fakkeenyaaf amma yookaan miilli takkaa'u qubni harki yookaan wanni isaanii jechuudha. Mallattoolee duraan isaan lafatan irra godhaa turan saniitutu tura jechuudha yookaan istoor taatee turte jechuudha isaanii dhaloota dabalutti. Inni immoo waa'ee sanii qorata. Paleontolojiin lafeewwan turii waa'ee sanii qorata. Fossil of organism amma fossil of organismidha. Faara fakkeenyi wanni godhu qorata jechuudha. Evolution ammoo turmaata yeroo keessatti kan jijjiiramu jechuudha. Haala naannoo saniitii wajjin. Change in characteristics of species over several generations. Exactly.
relies on the process of natural selection. Natural selection yookaan jennu uumamni filatee jechuudha. Uumamni haa filatee jechuun keenya fakkeenyaaf amma biqiltuu seera natural selection keessatti evolution keessatti bal'inaan kan baratan ta'a kana garuu natural selection yookaan jennu uumamaatu filatee jechuudha. Uumamaatu filatee waan san maaliif jennaan fakkeenyaaf amma iddoo tokkotti wantoota magariisaatu jira yookiin wantoota magariisaa jira yookiin fakkeenyaaf amma wantoonni magariisan keessatti wanti lubbu qabdu magariisni yoo jiraate fakkeenyaaf amma maal jennee fudhanna bineensa keessaa amma shimbirroo yoo ta'e shimbirroo amma ta magariisa taate jechuudha. Ta magariisa taatee fi shimbirroo adii tamtochi keessaa amma antana irra miidhamtu eenyutu irra mul'ata halaala diineetti yaama jechuudha. Adii santu mul'ata. Magariisni san biqiltuu san fakkaatti. Biqiltuu san waan fakkaattuuf diinni isii to'achuu hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaan biqiltuu fakkaatti hin agarru. Wal fakkaatan. Adda ta'e adii sanii jechuudha. Shimbirroo adii sana amma diinni isiin amma fakkeenyaaf diinni isii nyaatu san jechuudha. Diinni isii arguudhaaf yookaan natural selection miti jechuudha isin. Natural selection haa taate amma ta magariisa taate santu natural selection. Bakka immoo wantoonni adiin jiran fakkeenyaaf wantoonni adiin amma kan isin ibsuudhaaf yaadu asirratti jiraachuu baatus fakkeenyaaf amma gurraachaa jennu. Iddoolee isa wantoonni gurraatti yookaan halluu gurraacha qabu yoo jiraate adii tunii fi gurraattiin takamaas shimbirroon adii fi gurraattii yoo taate tamtuutu cika isaa diinaan irra nyaadhamee yookaan irra miidhamtu tata adii tana jechuudha. Gurraattiin san wantoota jijjiiran san waan fakkaatuuf filatamtu taatee argamti saniifuu turuu dandeessee jechuudha. Diinni isii xiqqaadha jechuudha garuu kana hubattan jedhin lala natural selection kennu haala turmaata yeroo keessatti beekamu. Over millions of years akkuma inni turre reefamtana jechuudha. Fakkeenyaaf amma beaks of Darwin's finches. Beaks of Darwin's finches. Amma Darwin's finches kan jedhamu amma saayintistiidha. Saayintistii waa'ee finches qorate yookaan shimbirroo wayiiti maali afaansii kanarratti jechuudha. Afaansii kanarra shimbirroo afaansii kun afaansii haalli naannoo isiidha waan isin nyaattu irratti jechuudha. Shimbirroo waan ta'udha isin nyaachuudhaaf hardi yookaan jabaatti ta'e tokko afaansii san qallatee fi akka isin waan san baastuuf tolaaf jechuudha. Ammoo wantoonni isin nyaachuudhaaf success yookaan accessii katee salphaa kateef wanni biikis kennuun afaansii kanarratti afaansii qallaan kun jechuudha. Shimbirroodha finchis kennuun kun shimbirroo osoo hin ta'in bineensa finchis kan jedhamu jira. Shimbirroodha waan wal fakkaata garuu bigger isharra guddaadha wanni sanii. Bocaanis isin garsiisuudhaaf ni yaala. I'll put in the description I guess finchisiin tun akkasii jedhu tokkoon kan baratan kutaa lamatti garuu kana amma isin wanni qabatan evolution change of characters species uumama yookaan sanyii jiru san several generation keessatti generation dheeraa keessatti dhaloota hedduu yookaan yeroo hedduu dhalootatti jechuudha. Adeemsa kamiin adeemsa naachuraal filatamu naannoo saniitiin filatamteen kan jijjiiramu ta'a jechuudha. Genetics jechuun hereditiidha. Dhaalama qaba. Variation adda addaa malee. Gene concept and Mendel's law. Mendel's nama jedhamutu waa'ee genetics kana qorate jechuu jalqabaa fi waa'ee geneticsdha. Qorate nama Mendeleef jedhamu. As the first of genetics jedhamee beekama. Mendel's law qayyoo saniifi. Gene concept qayyoo. Exobiology jennu maali? In its origin, evolution and distribution and the future of life in universe. Universe keessa waan jiru jechuudha. Uumama keenya yookaan naannoo keenya guutumaa guutuutti jechuu kan jiru amma life on moon, life on Mars yookaan universe yookaan control keessa Mars, moon, Jupiter keenya isaan hunda jechuudha. Earth, Mercury, Venus, Pluto keenya warra universe keenya bakka takka yaamna akka yaamnu universe yookaan isaan kana keessa planeetota jiran saniif keessa kan hammatu jechuudha. Akka Pluto, Venus, Mercury, Mars tokkoon tokko isaanii kaayef yuunivarsiitiin isaan saniif keessa qabate jechuudha. Evolution isaanii jijjiirama isaanii yookaan haala isaan ittiin achirraa achi jijjiiraman jechuudha. Evolution yookaan
planeetota karaa planeetii biratti jechuudha. Origin uumama isaanii, distribution, qoqqoodaminsa, features of life, uumama yookaan haala jiruuf jireenya isaan fuuldura isaanii jechuudha. Life on Earth fakkeenyaaf life on moon, jireenya ji'arraa, jireenya akkasumatti illee maarsii kana jechuudha. Biology is related to other sciences that study life as an energy state of all living things, their interrelationship and the links to their surrounding. Wantoota biraati wajjin, saayinsii biraati wajjin kan walitti dhufeenya qabu qaba jechuudha biologyini. Living things interrelationship, walitti dhufeenya, walitti hariiroowwan isaanii jechuudha. Links walitti hidhee jechuudha, walitti connect godhee jechuudha, walitti fidee jechuudha. Surround naannoo isaaniitiin jechuudha. 1.3 irratti waa'ee interrelationship walitti dhufeenya kan ilaaltan ta'a. Now take form of other circuits that are related to explain the phenomena, structure or mechanism study cell by cell member. Cell member example is structure of lipid and protein related science and chemistry reason jira. According knowledge of other science is required because as living organisms are made of inorganic and organic compound. Living organism kun lubbu dhabeeyyii lubbu maleeyyii fi lubbu qabeeyyii irraa uumamee jira. Laayifii nama fakkeenyaaf kanaas haa tokkoon barattan ta'a gama duubaa san jiran fakkaate. Kitaaba tureerra jechuun kitaaba kana tureerra garuu boqonnaa tokko dura laayifii fakkeenyaaf amma yuuriyaa is first living organism dha. Yuuriyaan jalqabaa lubbu qabeeyyii jalqabaati jedhamtee beekamti. Made inorganic and organic compound. Innonis evolution keessatti illee tokkoon kan baratan ta'a. Kanaaf warra keessatti waan sirra keessumti. Let's move on. Transportation of oxygen in the body. Oxygen geejjibu, the formation oxyhemoglobin. Hemoglobin with oxygen. Hemoglobin jechuun dhiiga keenya keessatti gaafa jechuudha. Maaltu geejjibama? Oxygenii geejjibaa jechuudha. Dhiigni keenya osoo ififis deemu oxygenii geejjibaa jechuudha. Qaama keenya raabsa jechuudha. All metabolic pathway involving of chemical changes. Chemical change jechuudha. Metabolic jechuun adeemsa jechuudha. Adeemsa karaawwan isaa jechuudha. Adeemsa haala wanni keessatti kan waliin dhufu jechuudha. Haala digestionii wal qabatu. Haala akkasumatti illee formation of the energy qaama keenyaa tolchuudhaaf yookaan create godhuudhaaf chemically change dha. Excretory system dha. Excretory system kan jennuun ammoo absorption and elimination of salts. Excretory jechuun ammoo wanta baasu jechuudha. Excrete yookaan wanta remove godhuu yookaan alatti baasu yookaan ammoo absorption illee wanta ifitti absorb godhuu xuuxuu yookaan naqachuu baasu naqachuu. Absorption and elimination of salts. Salt jechuudha yookaan soogidda. Chemistry keessatti hemostatics jedhama. Hemostatic involves acid base. Acid fi base jechuudha. Equilibrium to maintain pH of living organism. Wanni mirkaneessuudhaaf jechuudha pH organism dha. Equilibrium irratti yookaan bakka jijjiirama yookaan wanni tokko illee hin mul'annetti jechuudha. Basis ta'e acidis ta'e bakka hin mul'annetti wal qixa akka ta'etti jechuudha. Akka miidhaa organism irraa hin geenyetti kan kaa'uta. Absorption of food nyaata xuuxuu jechuudha. Xuuxama nyaataa. Absorption of sugar, amino acid, fatty acid, water or salts. Ka sugary da, ka sukkaraa jechuudha. Ka amino acid da. Amino acid is a building block of protein da. Ka protein irraa tolfamtu. Fatty acid is a building block of fatty da. Waa'ee fatty yookaan fat waa'ee wantoota fatty da, wantoota fakkeenyaaf amma qaama keenya keessa faatiitu jira jechuudha. Faatiin gama gubbaa kanarra jira. Faayidaa hedduu fakkeenyaaf amma oowwa fa'aa akka gartee qabbanti nutti hin dhagahamneef qabbanti kan nutti hin dhagahamneef
ittisoo qabbanaa resistance for cold ittisoo qabbanaa qaama keenya malee kanatti faatiin kan gargaaru hedduu jira jechuudha bu'aawwan isaaniiti. Okay, water and lipidii faatu isaan kan irraa tolfama jechuudha. Acidii fi glycerol irraa lipidii irraa tolfama. Water and salts. Amma akkasumatti naannoo yoo saayinsii kun maali? During division and osmosis, molecule move into and out of the cell. Yeroo divisioning gaggeeffamtu fi osmosis gaggeeffamtu moleculiin kun jechuudha. Move keessa qaama keessaa fi yookaan seelii keessaa fi alattis baay'ee. Transformation of water in plant. Akkamitti watariin yookaan bishaan geejjibamu biqiltuu keessatti. Conduction of water from root to leaf. Bifa conductionitiin galaya eessarraa hiddarraa kara baalatti conductioniidhaan galaa jechuudha. Adeemsa kamiin transformation of water in plant yoo sin jedhamu conduction process adeemsa conductioniitiin jechuudha. Innis physicsdha waa'ee physicsii kan saayinsii kanaa walitti dhufeenya qabu. Liquid have certain property like cohesion and adhesion. Cohesion jechuun wanta isaan wal fakkaatan jechuudha. Touching yookaan walitti dhufeenya isaan lameen waliin qabanii fi ammoo adhesive jechuun kan isaatii fi kan waan biraati jechuudha. Kanas cohesion fi adhesive kennu kana tokko kan laalota saayinsii dibdindi ammoo hojjetanii qabatan cohesion jechuun touching yookaan wal tuquu isaanii qaama isaaniif isaan qofaatii kan wal tuqu jechuudha. Adhesion jechuun ammoo isaanii fi wantoota biraa kan wal tuqu san fakkeenyaaf amma hiddaa fi bishaan gaafa wal tuqu kun maali adhesion jennee cohesion ammoo bishaanii fi bishaan gaafa wal tuqu jechuudha. Bishaanummaan san ifuma isaati jechuudha. Fakkeenyaaf amma ayilaandii tokko keessa yookaan qodaa tokko keessa jechuudha. Qodaa bishaanii tokko keessa bishaan san qoftiin bishaan keessatti bishaan walakkaa isaa sana bishaanii fi bishaan wal dhufan cohesion jennaan. Ammoo qodaa yookaan qodaa sanii fi bishaan bakka wal tuqan adhesive jenniin. To the result in surface tension and capillary action help to certain processes relate of energy during respiration. Energy during hargan yookaan bifa respiration itiin jechuudha. Electron transport chain. Electron transport chain can transfer electron from electron donor to electron acceptor via redox reaction kennuun. Innis chemistry hojii dhufeenya qaba. Electron transport chain kennuun electronii kana maal electron donorii electronii kan nurraa haa electronii fudhatu irratti kan wanni geejjibamu ta'a redox reaction. Fakkeenyaaf amma redox reaction and oxidation gayyoo. Redox reaction gabaabaan barreeffama. Oxidationiin electronii donoriidha. Reductioniin electron acceptoriidha. Amma kana oxidation OX is oxidation. Ed is reduction reduction kennuun reduction is electron acceptor and electron donor kennuun eenyu OH yookaan OX oxide kennu oxidation. Kana tokko tokkoon kan chemistry keessatti baratan ta'a. Oxidation reduction je oxide reduction je jira. Electron transfer and transport energy transfer and transport energy kan dabarsuu fi kan geejjibu jechuudha. Okay, I think it's enough for today. We will search from here poor and applied field of biology. Have a wonderful time. Guyas Eros Gabada. Thank you a lot for listening me to wasting your time and giving me attention. Thank you so much. I don't know how to thank you enough. Galata guddaa isinii qaba galata guddaa isinii qabu sana kanti isinii ibsuu hin beeku. Hundaafuu galatooma guddaa.